Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundi keessanuu bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu የ666 ምስጢር በፖፖ ጀርባ kan jedhu iccitii afuuraa 666 ፖፖ duubaa jiru kan jedhu jechuudha. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu. Egaa dur ፖፖ jechuun bakka matsadaajaa yookiin immoo bakka itti qulqullaa'ani balfa kan itti gatan jechuudha. Keessumattuu daa'imman xixiqqoon deemuu hin dandeenye kan itti qulqullaa'anidha. Kan daa'imman irra teessee itti qulqullooftu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana immoo afurri 666 ፖፖ jedhee namoonni akka achirra taa'aa oolan afuura kanaan hidhamanii hojii akka isaan dhiisan jireenya isaanii keessa seenee maallaqa argattu jedhee jireenyi keessan karaa salphaadhaan hojii onlaayinii teessanii hojjettu jechuudhaan namoonni hedduun iskiriinii ilaalaa oolu jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaan yoo nuti gaarummaadhaaf itti fayyadamne nu fayyada. Keessumattuu kan akka yuutuubii, feesbuukii, tiiktaakii, sooshaal miidiyaan kanneen biroo addunyaa kanarratti karaa itti namoonni karaa salphaadhaan wal argan addunyaa guddoo ta'ee argamee jira. ፖፖን immoo kanarraa adda kan isa godhu guutumaa guututti dhibbaa dhibbatti afuura 666tiin kan hojjetamee fi kan durfamu dhalli namaa as keessatti qabamee akka hojiin hojjenne akka inni hidhamu waaqarraa akka addaan bahu guutumaa guututti kaayyoon isaa dhala namaa ittiin to'achuu akka ta'e dhibbaan dhibbatti irra gaameera. Namoonni hojii kanarratti bobba'anii maallaqa arganna jedhanii kisaaraa guddaa keessa seenan amantii isaanii irraatii bahan amma maallaqa erga argataniin booddeellee nyaata dadhabanii ka argatanillee deebi'anii kassaranii akka irraa fudhate kan ragaa ba'an kananarra ga'e isinirraa akka hin geenye adaraa keessan of eeggadhaa jechaa kan jiran amma egaa baay'achaa dhufaa jiran jechuudha. Luboota barsiisota daaqonoota dabalatee osoo hin beekin gara ፖፖ kanaatti duulanii hawaasa keenya kallattii adda addaatiin achitti harkisanii maallaqa argachuudhaaf jecha afuura 666tti kan kennaa jiran. Daabiloosiif akka isaan bulan kan taasisaa jiran ofii isaanis kan bulaaf jiran lakkoofsi isaanii heddummaachaa dhufeera jechuudha yeroo ammaa kana. Guutumaa guututti jechuudha appilikeeshiniin kun yoo ilaaltan afuura 666tiin kan guutame mallattooleen isaa hundi kan as keessatti argamudha jechuudha. Mee viidiyoo kana keessatti ፖፖ maal akka ta'e warra hojjetanii itti kassaranii dhiibbaa guddaan irra gahee sadarkaa guddaarra warra gahanii kufanii amma rakkoo fi dhiphina keessa jiran hidhamanii jiran wanta isaan irra gahee kan dubbatan isin dhageessisa. Amaariffaan kan yaada kana dhiyeessanii ani immoo gara afaan Oromootti jijjiireen akka isin hundi dhageessan taasisnaa jechuudha. Nu hordofaa. ምንድነው እሱ ነገር እስቲ ንገሪኝ። ፖፖ ልክ እንደ ቲክቶክ አይነት አፕሊኬሽን ሆኖ ነገር ግን ከቲክቶክ ላይ የሚያደርገው የፊት አሻራና የአይን አሻራን በመውሰድ ነው የሚከፍተው። እሺ ሌላው ለየት የሚያደርገው ደግሞ ሴቶችን ብቻ ነው ሪኮመንድ የሚያደርገው አፕሊኬሽኑ። ወንዶችን ብዙ ጊዜ አይቀበልም። ፖፖን egaam TikTok irraa yookiin social media biraarraa adda kan isa godhu gaafa akkaawuntii banattanii seentan fuula keessan guutuu ashaaraa fudhata. Ashaaraa ijaas ni fudhata. Gara olittis gara gadiittis guutummaa fuula keessanii qaama keessan hundayyuu ashaaraa keessan hin fudhata jechuudha. Dabalata immoo dubartoota jechuudha. Parsantii 80 ol jechuudha kan inni rikoomandii godhu yookiin immoo kan inni hojii kana hojjisiisuu barbaadu dhiirota baay'ee hin fedhu jechuudha. ሴቶችን
ነው ምርጡ የሚቀበልና ልክ ሴት በስሟ በፎቶዋ ፕሮፋይል አድርጋ ስትገባ ላይ ብትገባ አሻራ ትሰጣለች። የፊቷን አሻራ ወደ ላይም ወደ ታችም ወደ ፊትም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ብላ በአራቱም አቅጣጫ ዞራ ያነሳታልና ፎቶን ከዛ ሰክሰስ ሆኖናልና አጓዝ ትችላለች ብሎ ላይ ያስገባል። እና እዛ ላይ ተቀምጠው ብቻ ነው በቃ የሚባለው ማንም መጥቶ የሚያይቅም በቃ አፕሊኬሽኑ ራሱ ነው የሚያይቅ የሚያናግረው ሰው የለም የሚያጫወተው ሰው የለም እዛ ላይ ቁጭ ተላለ erga seenteen booddee footoo yookiin suuraa profaayiliirraa gootuu hin gaafataa hin seensiste gara bitaattis gara mirgaattis gara oliittis gara gadiittis kallattii arfaniin iyyuu jechuudha ashaaraa hin fudhata jechuudha erga laayivii seeneen booda jechuudha namni tokko jechuudha achirra tura jechuudha laayivii kanarra. በዛን ሰዓት ላይ መናፍስት መጥተው ወደ አንተ ይገባሉ ማለት ነው። ረጅም ሰዓት ነው እዛ ስክሪኑ ፊት የሚቀመጡት ረጅም ሰዓት ስክሪኑ ፊት ይቀመጣሉ። አፕሊኬሽኑን ገና ለመጀመሪያ ስትከፍተው 10,000 ፖይንት እንዲሰጥ ለሁለት ሰዓት ላይቭ ላይ አስተቆጭ ስትል ነው። ለሁለት ሰዓት ላይቭ ላይ አፍጦ መቀመጥ ነቅነቅ ማለት የለብህም። ካልሆነ ለከላይ ላይ ፊት ነቅነቅ ካደረክ ስክሪንሾት ያደርግልህና ሜሴጅ ይልክልህና ከላይቭ ላይ ስላልነበር ከማያ ነገር እያሳየ ስለነበረ ይሄ ፖይንት አልተመዘገበም ብሎ ዋርኒንግ ይገባል ማለት ነው። አጃይበ ጉዳይ jechuudha erga laayivii seenee namni tokko jechuudha sa'aatii 2 footoo hin socho'in laayivii taa'uu qaba jechuudha namni tokko gaafa laayivii kana seenee sa'aatii 2 footoo hin socho'in laayivii irra taa'u jechuudha kooyinii 10,000 kennaaf jechuudha yoo kana hin taane namni tokko laayivii sa'aatii 2 hin teenye taanan screenshot godheetu jechuudha application'ichi sistemichi jechuudha message-dhaan ergee fi waan hin taane waan asirratti raawwatteef jedhee adabbii yookiin immoo warningii itti kennaa kan jedhamaa jiru jechuudha. እዛው እየደገሙ ነው ማለት ሁለት ሰዓት ያክል አንቺ ፍጥጥ ብለሽ ካየሽ እነሱ መንፈሳቸውን እያስገቡ ነው ማለት ነው። sa'aatii lamaati qucci jettee teesseef ta'e iskiriinii gaafa laaltu jechuudha hafuura hamaa sana yookiin immoo manaafisti jechuun hafuura hamaadha hafuura hamaa kana gara keetti ergu jechuudha sa'aatii lama sirratti daggamanii jechuudha teessee gaafati bifa kanaan teessu እና ሁለት ቀን ሶስት ቀን ከተቀመጡ በኋላ 30,000 ፖይንት ወይ በሁለት ቀን 20,000 ፖይንት ከተሰጠ በኋላ አንዳንድ ሺህ ፖይንት ነው የሚሰጠው ያ ፖይንት ማለት ዶላር ሆነ ማለት አይደለም እሺ ከ100,000 ፖይንት እስከሚሞላ ድረስ ምንም አይነት ብር ማንቀሳቀስ ወይ ማውጣት አይችሉም እነዛ ሰዎች ያን 100,000 ፖይንት እስኪሞላ ድረስ በየቀኑ በየ24 ሰዓቱ አንድ ሰዓት ላይ መቀመጥ አለባቸው አንዳንድ ሺህ ፖይንት እየተቀሙ kabara jechuudha waan live irra teessiif qofa miti jechuudha kan inni kafaltii kana siif raawwatu guyyaa 2-3 ta'uu danda'a kooyinii 35,24 argachuu dandeessa isaan booddee guyyaadhaaniin live sa'aatii tokko yoo seente kooyinii 1,000 siif kenna maallaqa kanam kooyinii kanammoo argatte jechuun maallaqa argatte jechuu miti kooyiniin kun gara maallaqaatti jijjiiramee birrii kanatti argachuu dandeessu yoo kooyinii 100,000 guuteedha jechuudha kanaan ala gara birriitti jijjiiree siif kennuu hin danda'u አሊያን ደግሞ ምንድነው ቪአይፒ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በገንዘብ መግዛት አለባቸው ኮይን ካላቸው ኮይን ገዝተው ቀይረው ከአካውንታቸው ቪአይፒያቸውን ከፍ ያደርጉ ደረጃቸውን ከፍ ያደርጉ ማሳደግ አለባቸው በዚህ አጋጣሚ ያው ሳይፈልጉ ራሳቸው አካውንታቸውን አንቀሳቅሶ ብራቸውን ያስበላሉ ማለት ነው kana yoo hin taane immoo VIP kan jedhamu hin jira VIP kana immoo maallaqa keetiin birrii gara akkaawuntii amma poppoo irratti banattee kanatti maallaqa kee galchitee yookiin tiraanisfoor gootee achirraa bitatteeti jechuudha kanatti sadarkaa kee ol guddifachuu dandeessu jechuudha yoo VIP kana maallaqa keetiin bitattee sadarkaa kee ol hin guddifanne ta'e immoo jechuudha suuta jechuudha kooyinuu taatii qabdu sanayyuu si jalaatii fudhachaa deemanii jechuudha kanaan kisaaraa keessa galta yookiin immoo ol guddifachuudhaaf maallaqa keetiin jalqaba bitachuu qabdaadha jechuudha ያንን ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ደግሞ እዛው ላይቭ ላይ ይቀመጡና የሰው ቤትም ላይቭ ላይ ሄዱ ኮይን እየለቃቀሙ ኮይን ከሰው ጋር ኤክስቼንጅ ይደራረጋሉ በሚደራረጉበት ሰዓት ላይ ማታ እንትን መቀመጥ ይችላሉ ምንድነው የሚሉት
ልክ እንደ ክለብ አይነት ነገር አለና ሁሉም በቃ ቪዲዮአቸውን ዘግተው እዛ ላይ ይቀመጣሉ። 1500 ፖይንት ወስዶ 800 ፖይንት ብቻ ነው የሚሰጣቸው ለራሱ ቀንሶ ከነሱ ወስዶ ይሄን ይሰጣል ማለት ነው። እና ያን ለማጠራቀም ረጅም ጊዜ ነው የሚወስደው። በዛ ጊዜ ውስጥ ግን ሰዓት ዴራ ፉዳታ yoo VIP kana bitachuu hin dandeenye immoo mana namaa deemanii coinii sassaabbatanii jechuudha. Namni gaafa laayivii galuu nama sana wajjin laayivii galuudhaan coinii sassaabbatanii coiniin kuni aga 1500tti argamuu danda'a. Coinii 1500 argamu kana keessaa 800 qofa sii kenna jechuudha. Kanaaf immoo ofii isaatiif sirraa muratee fudhata jechuudha. gara የዛንተ ማንነት ዋሻራም ስለወሰደ ምንም ስላለ መናበት ቢፈጥና ይልካልና በጸበል ተጋልጧል ምናምን የሚባል ነገር ሰማሁኝ። እንደውም ልጅቷን ፈልጌ ያጣሁት እንጂ ልጅቷን ባገኛት ዋናውን ሪከርዱን ፈልጌ ያጣሁ እንጂ ሪከርዱን ባገኘው በልክለት ላይ ነበርና ተስከታተቅ ነው እነዚህ ማህበር ግሩፕ ላይ ተስከታተቅ ተጋለጠ። ምንድነው ሲባል የስድስት ነኝ የዲዛይነር ነኝ ይላል። ታገኛት እንዴት ገባ ፖፖ ላይ መጣ በቃ ቦታችን ላይ መጣች ፖፖ ላይ ስትጸዳዳ አገኘዋት አለ። እና ልጆች እና አፉሪ ሀማንኩኒ bakka ጸበላatti illee ifa bahee hidhamee jira kan jedhamaa jiru. Eessatti qabatte gaafa jedhamu nu irra iddoo keenya poopporra dhuftee yeroo isin teessoo qabanne seenne kan jedhudha jechuudha. Kun immoo fuula nama sana fudhachuudhaan ashaaraadhaan waan galuu fi afurri hamaan sun daayirektiidhaan jechuudha gara nama sanaa keessa seenaa. Namni kun jalaallee baqatee eessatti illee bahuu hin danda'u jechuudha. Dabalataan gaafa laayivii seentanii akkan odeeffannoo qabattu jechuudha. Lookeeshinii keessan bantaniiti kan laayivii kana seenuu hin danda'amu jechuudha. Lookeeshinii bantan jechuun immoo bakka isin jirtan hunda biyya isin jirtan hunda to'annoo isaa jala galfatee jira. Erga ashaaraa keessan fudhatee immoo ashaaraa fuulaa kan ijaa erga fudhatee immoo egaa guutummaa guutuutti isin to'achuudhaaf baay'ee ittiin ulfaatu jechuudha. Kana jalaa baqattanii gara biraatti akkaawuntii biraallee banachuudhaaf yoo yaaddan ashaaraa fuula keessanii dursa waan of biraa qabuuf sin argata jechuudha. Salphaatti kan biraatti seenuu hin dandeessanii ashaaraa keessan kan duraa fuula keessan kan duraa fidee isinitti agarsiisa jechuudha. መንፈሳዊ ነው የሚጠቅላላ እኮ እጅ ገብቷል። በዚህ ነው ያጠመድኳቸው። እኔ እኮ ሰምቼውም አላውቅም። ብዙ ሰው ገብቷል በእኛ። ኧረ ብዙ ሰው ሼኪው አይቀር፣ ዲያቆኑ አይቀር፣ ዘማሪው አይቀር፣ ሁሉም እዛ ነው። እንደውም ዘማሪያን ራሱ ወንዶች ገብተው የተወሰነ እንደዚህ በቃ ኤጀንት ሆኖ ሲሰሩ ማለት ኤጀንት ተስፋሪ ሆኖ ሲሰሩ የሚከፈላቸው ኮሚሽን የሚያገኙት ኮሚሽን ስላለ ለዛ ኮሚሽን እነሱ ተጠቃሚ ሆነው በይካፈላቸዋል እና ያችን ገንዘብ እንደማወሪያ ቲክቶክም ቴሌግራም ላይ የስታት ላይ የለቀቁት ሰዎችን በቃ ወደዚህ ነገር በብዛት አስገብተዋል ማለት ነው። እንግዲህ baay'ee nama gaddisiisaa sheekiin hin hafne faarfatoonni hin hafne daaqonoonni hin hafne seenaniitu jiranii ejentii ta'anii waan hojjetaniif koomishiniin waan isaaniif kaffalamuu fi sababa kanarraa kan ka'e namoota of jalatti gurmeessanii hojii guddaa hojjechuudhaa fi viidiyoo hojjetan TikTok irrattis ta'e Facebook irratti sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu waan gallakkisanii fi namoonni isa laalanii gara sanitti dhufaa jiru jedhamaa jira jechuudha. Baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechuudha. kun sarraa agreenya ብሎ ከፖስተታ ማንም ሰው ያምናል ይገባል። ወይ ጉድ! እኔ ገረመኝ። ጸበል ላይ ተጋልጧል እና እንደዚህ ነኝ ብሎ ተናግሯል ሲባል ብዙ ሰው ይሄንን ለማመን ይቸገራል። ለምን እንደ ስራ ስለሚቆጥሩት ነው። ለዘመናት በጣም ብዙ ሰዎች ስራ እየመሰላቸው የገቡባቸው በጣም ብዙ ዘመናዊ የሚመስሉ ጥንቆላዎች አሉ። ምን ያለሽ አንቺ አሁን ይሄ እዚህ ስራ ውስጥ ብትገቡ ይሄን ገንዘብ ታገኛላችሁ ነው የሚሉ ሰዎች አሉና እንዴት ነው መለየት የሚቻለው? akkamitti gargar baasuu hin danda'ama namoonni yoo asirra galamee birrii argachuu hin danda'ama jedhamee namoonni hedduunis immoo kana amanuu hin danda'an yoo itti himani kana waan ta'eef waan salphaa fakkaatee teekinooloojii fakkaatee zamanaawii xonqolaa yookiin immoo xonqolaa baraa fakkaachuudhaan namoota hedduu dogoggorsiisaa kan jiru sooshaal miidiyaa kanarratti hedduutu jira waan ta'eef
akkasumallee kun rakkoo hin qabu biizinasii hojjechuudha malee waa'ee amantaatti walitti hin bu'u kan jedhan namoonni waan jiraniif akka keetti maal jetta jedheete jechuudha. Mammir Tasfaayee Birraatu gaafachaa jira. Gaafate obboleettii keenya kana irra turte waan ta'eef sooshaal miidiyaa kanarra yookiin immoo pooppoo kanarra fayyadamaa turte waan ta'eef. በእውነት መምህር ገንዘብ ይከፈል የተባለ አፕሊኬሽን በጠቅላላ አምነን መግባት የለብንም። ከምን አንጻር ነው የሚከፍለው? ምንስ አድርገን ነው የምትከፍለው? አሁን ቲክቶክ ላይ ብዙ ፎሎወር ከሌለ ጌም ካልተጫወት ገንዘብ አትሰራም። ልክ እንደዛ ቢሆን ምንም አይደለም፣ ለተያበት ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብለህ ድርቅ ብለህ ከፋጠጠ ስክሪኑ ጋር ከራሱ ጋር ተፋጠው ብለህ በስክሪኑ የሚገባ መናፍስት ወደ አንተ ከገባ በኋላ እሱ ካደነዘዘ በኋላ ትንሽ ነገር ያቀምጥና ከዛ በኋላ ቪአይፒ ግዛ እያለ ቪአይፒ ያንተዛ አካውንት ላይ ያለውን ብር ይበዘብዛል። አልፎ ተርፎ መናፍስት ወደ ውስጥ ይገባሉ። ለጸሎት ሰዓት ይሻማል። ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ የለም። ከሰው ጋር ሰውን እጠላለሁ አለች። እንደውም ያቺ ልጅ ሪከርዷ ልኬልሃለሁ፣ አውርቻታለሁ ዛሬ። በአጠቃላይ ከሰው ጋር እንዳይገናኙ ነው የሚያደርገው። ዛሬ በቃ walumaa galatti sooshaal miidiyaa kanarratti maallaqa ittiin argachuu hin danda'ama kan jedhame gonkumaa amanuun nurra hin jiraatu. Maaliidhaan argachuu dandeenya? Akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Keessumattuu fakkeenyaaf amma tiiktookiin sooshaal miidiyaa kana keessaatti isa guddaa ta'e osoo jiru laayivii irratti seenee namni tokko sa'aatii dheeraa yoo taa'ee geemii hin taphatin maallaqa argachuu hin danda'u. Kun immoo adda kan godhu keessaa inni guddaan ashaaraa fuulaa fudhachuudhaan namni iskiriinii irra taa'ee sa'aatii dheeraadhaaf taa'uu qaba. Kanarraa kan ka'e gara bataskaanaa deemuun hin danda'amu. Kadhannaa gochuun hin danda'amu. Sa'aatii kadhannaa, sa'aatii hojii, sa'aatii tsalootii namni asirratti waan dabarsuuf iyyuu sa'aatii kadhannaa sana jalaan hin fudhata. Guutumaa guututti jechuudha. Kallattii kanaatiin hafuurri hamaan kun gara nama kanaatti seenee jireenya isaa jeeqa waan ta'eef sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu maallaqni hin argama jennee gara sanitti deemuun dhiibbaa guddaa qaba. ደረጃ ራሱ እየተጠቅ ይላልና ጊፍት ደግሞ በራሱ ነው የተጣጣ አፕሊኬሽኑ ራሱ ganamaatti hanga galgalaatti gaafa ati achirra teessu achirra gaafa ooltu darajaa yookiin immoo sadarkaa keessiif dabala. Akkasumallee giiftiillee sii kenna. ከቤት የማይወጡት አንዳንድ ወጣቶች ለዚህ ነው በረዘግተው በላፕቶፕ ላይ ማፍጠጥ ነው በቃ። ወይ ይገርማል በጣም የሚገርመው መምህር አፕሊኬሽኑ መጥቶ የሚሰጠን ጊፍት ወይም ሰዎች ተመስሎ መጥቶ የሚሰጠን የስድስት ሰዓት ደስናንሰት ቁጥር አለበት። ቪዲዮ kan baay'ee nama ajaa'ibuu fi nama gaddisiisu jechuudha. Sa'aatii dheeraa laayivii pooppoo kanarra gaafa ta'anii giiftii walii kennuu gaafa barbaadamu jechuudha. Koinoota sassaabame sanarraati koinoonni sassaabame kun gara giiftiitti jijjiirame. Giiftii jechuun kennaa jechuudha. Kennaa gaafa walii kennan mallattoo 466 jechuudha kan achi jalatti giiftii kana jalatti qophaa'ee jiru. Mallattoo 466 kana jechuudha namoonni kan walii kennan. Akkasuma achi jala yoo ilaaltaniitu ta'e jechuudha biiraan jira, kookaan jira. Akkasuma jechuudha waa'ee hafuura hamaa daabiloos awuree isa jedhamu kana bineensicha isa jedhamu kana mallattoon isaa achi jalatti miliyoonaan kan lakkaa'amutu achi jala jira jechuudha. Kana giiftii walii kennaa jiran jechuudha. Kana jechuun immoo egaa yoo ilaaltani akkuma fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasee foon isaa qulqulluu irratti kutee fannoo sana eebbisee nuu kenne sana. Akkuma hafuurri waaqayyoo fannoo sanarra jiru, kennaan waaqayyoo fannoo sanarra jiru, hafuurri daabiloos immoo mallattoo isaa kan ta'e 66 lakkoofsa kanarra taa'ee gara namaatti seenaa jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee ulfaata. Akkuma as iskiriin irratti ilaalaa jirtan kana jechuudha. Kennaan giiftiin isaa isa kana fakkaata jechuudha. 466 yookiin immoo lakkoofsa 666 kan ofirraa qabudha jechuudha. Ifaan ifatti pooppoon yookiin immoo laayiviin appilikeeshinii kanaan qophaa'ee jiru 466tiin namni qabamee hidhamee amantaa isaarraa akka fagaatu, mana akka gadi hin baane, jireenyi isaa akka jeeqamu taasisuudhaaf yaaddamee dhala namaa ittiin hidhuudhaaf kan qophaa'ee ta'uusaa akka beektanii isiniin jedha jechuudha. Egaa pooppoo laayiviin kun kan inni jalqabe waggoota 3 guuteera jechuudha. Amma akka waan haaraa ta'etti gara biyya keenyatti dhufee namoonni hundumtuu simannaa taasisaa jiran malee waggoota 3 lakkoofsiseera jechuudha. Obboleettiin tokko waggaa 2 ol kan hojjechaa turte mee pooppoo laayivii maal akka ta'e, maaltu akka ishiirra gahe, dhiibbaa akkamii akka ishiirra gahe, jireenya ishiirratti, gaa'ela ishiirratti, hojii ishiirratti ammam akka amma rakkachaa jirtu, hidhamtee akkamitti akka ishiin jirtu mee ishumarraa haa dhageenyu.
አፑ 3 አመቱ ነው። አሁን በቅርብ ቀን ነው አንቨርሰሪ ያከበሩትና ከኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ነኝ ማለት ይችላለሁ። 2 አመት ከምናምን ነው እዛ ላይ የቆየሁት። ከአፍሪካ አንደኛ በመውጣትም ራንክ ተሸላሚ ነበርኩኝ። ውሸት ከመሰላችሁ ፖፖ ተጠቃሚ ካላችሁ እዚህ ውስጥ 993084 አይዲ ነው። waggaa lamadha ergan hojii kana jalqabe akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaa kan bahe kanadha. Yoo soba isinitti fakkaatte immoo ID kiyya kanaatiin warri poppoo fayyadamtan seenaatii ilaalaa jettee ID ishii kenniteetu jirti. Hojii kana hojjechuudhaaniin akka Afrikaatti tokkoffaa bahee badhaafameen ture jechaa jirti. ሁለት አካውንት ነው ያለኝ ኤጀንሲ ነኝ። እዛ ውስጥ እንደኔ የሚሰራ ማንም የለም። ነገር ግን ማለት ነው እዚህ ጋር ኤጀንሲ ta'een hojjechaa ture akkaawuntii laman qaba. Akka kiyyaatti namni hojjechaa ture hin jiru. 666 ሲባል እኔው እያንቀጠቀጠኝ ነው የማወራው ማለት ነው። ሙሉ ህይወቴ የተበላሸው እባካችሁ ከኔ ተማሩ። አካውንቴን እየነገርኳችሁ አይዲ 993084 1.5 ሚሊዮን አጥፍቼ ነው የወጣሁት። ማርያምን ነው የምላችሁ በየቦታው አፑ Afura jaajatamii jaa gaafa jedhamu keessa kiyya na rifachiisa na hanqaxaqqaxa. Keessa kiyya seenee jireenya kiyya jeeqaa jira. Miliyoona 1.5 balleessee bahee poppoo irratti nyaatameera. Kanaaf amma jireenya kiyya guutumaa guututti na dhorkeetu jira. እንደዚህ ስሩ እንደዚህ ስሩ ሰላም የታወቃችሁ ፖፖ ተጠቃሚዎች ማለት ነው። ማለትኝ ለምን ማለት ነው ህይወቴን አበሳጭቶ አሁን እሰራለሁ። ሁሌ አሁን በሙሉ ተቆጣጥሮኝ እሰራለሁ። ገንዘቤን ፖፖ ላይ ብቻ ነው የማጠፋው። ሌላ ነገር ማሰብ አልችልም። Nan hojjedhaa bu'ee ba'ee nan hojjedhaa ganzaba kiyya maallaqa kiyya poppoo irratti hin balleessa. Amma waa tokko hojjechuu hin danda'u. Jireenyi kiyya jeeqameetu jira jechaa jirti obboleettiin keenya kun. Egaa irraa baradhaa. ከፖፖ ውጭ ምንም ነገር ማሰብ አልችልም። እየሰራሁ ገንዘቤን የማጠፋው እዛ ነው። Poppoodhaan ala waa tokko hin yaadu. Kan hojjedhee maallaqa kiyya kan hin balleessu achirrattidha. Suusiidhaan qabamteetti jechuudha. Takka suusiidhaan qabamnaan baay'ee ulfaata. Namni suusii sijaaratiin qabame, namni suusii caatiin qabame, namni suusii bunaan qabame haga buna sana yookiin caatii sana haga waan suusii ittiin qabame sana argatutti sammuun sana argachuu hin danda'u. Ishiinis kan jechaa jirtu jireenya kiyya achirratti hin dabarsaa. Hagan poppoo dhaqee achirra galutti hagan laayivii seenee poppoo irra seenutti bakka nan cinqamaadha kan ishiin jettu jechuudha. Yaada ishee hubachuu fi dandeessan as keessatti jechuudha. Waan cinqamtuuf jechuudha. Jireenya kiyya guutuu isaaniin dabarsa. Maallaqa kiyya achirratti hin fixa jechuun kana jechuudha. Kana jechuun jalqaba akkasii kaasne VIP isa jedhamu sana bitteetu nan argadhaa bu'aan buufadha jettee deebi'ee immoo irraa fudhataa jechuudha. በውስጥ የሚያለቅሱ ሚዲያ ላይ የማይወጡ ብዙ ሰዎች አሉ። በውስጥ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ በጣም ጠንካራ የሚባል ነበር ሰው፣ በጣም ጎበዝ ታታሪ ሰው ነበርኩ። አሁን ግን እንደ ፖፖ ህይወቴን አበሳጭቶኛል። እንባ ሳይሆን እያለቀስኩ ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር namni akka kiyyatti cimtuun hin jiru. Hamma garuu poppoon jireenya kiyya balleesseera. Amma nan bo'aa. Anarraa baradhaa. Adaraa keessan wanti akkanaa akkasiin hin quunnamne of eeggannoo taasisaa. ተለጥፎ ሳይ በየቤቱ በቃ ድህነት ስዊድሃንን የጀርኩ ብቻዬን ለባሰኩኝ ያለኝን ገንዘብ ፖፖ ላይ ጨርሼ አሁንም እየሰራሁኝ አስመልሳለሁ በማለት በቃ በአጠቃላይ አፑ በሙሉ አእምሮዬን ተቆጣጥሮታል እና Guutumaa guututti aappiin kun sammuu kiyya to'annoo jala galcheera. Nan argadhaa nan deebisa jedhee yaalii gochuu irraa kan ka'e maallaqa kiyya hundumaa achirratti fixeeti nan jira. Guutumaa guututti jireenyi kiyya irratti dukkanaa'e yaada poppoo irraa kan hafe yaada biraa hin qabu jechaa jirti jechuudha. Takka suusiin isaa nama qabnan hafuurichaadha jechuudha. Kan akkana godhu waan ta'eef baay'ee rakkisaadha jechuudha. አንዳንድ ሰው አሁን እዚህ ጋር ብር ይገኛል ይላሉ። የፊት አሻራ ሰጣችሁ ስትገቡ ላይቭ ላይ አይታችኋል። ላይቭ ላይ እንደዚህ ካሜራ ጋር ገብተን እንኳን የአይናችን ከላይ ስንት ጊዜ እንደሚቀያየር አይታችኋል። እስኪ አይዲን ሰርች አድርጋችሁ እኔ ስንት ሚሊዮን ኮይን እንደሰራሁ ገብታችሁ 39 ሌቭል ለመድረስ ስንት ሚሊዮን እንደሆነ ውሸት እንዳይመስላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። Seentanii liivalii 39 irra gahuudhaaf kooyinii miliyoona meeqa akka walitti qabe seentanii ilaaluu dandeessanii. Jalqaba ashaaraa kennitanii waan seentanii fi ashaaraan ija keessanii sarchi gootanii otoo ilaaltan erga
ashaaraa kennitaniin booddee ijji keessan kalariin ija keessanii akkamitti akka inni jijjiirame achirra isinii kaa'amu seentanii ilaaluu dandeessanii. Yoo sobadha jettan immoo ID kiyya isiniin kennaatii seenaatii parsantii yookiin immoo liivalii 39 irra gahuudhaaf milee koinii miliyoona meeqa akkan walitti qabachirra laalaayi. የምናገረው እውነት ከመሰላችሁ ማለት ነው። አሁን በአጠቃላይ እኔ ምንም ነገር ማሰብ አልችልም። አይምሮዬን ይዞታል። በቃ እባካችሁ ነው የምለው። አሁን እዚህ ጋር Anamma guutumaa guututti yaaduu hin danda'u. Sammuu kiyya guutumaa guututti naqabee jira jechaa jirte jechuudha. Baay'ee ulfaata dhaga. Maallaqa argachuudhaaf guutumaa guututti 466 seexanaatiin hawree kana qabamuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaatiin jireenyi isaanii dukkanaa'ee manatti kan hafan akka kiyya sooshaal miidiyaa irratti kan hin bahin baay'eetu jira jechaa jirte jechuudha. Viidiyoo kana keessatti jalqaba dhaggeeffattanitti yoo ta'e jechuudha. Kanaaf har'as soba itti fakkaatee namoonni hedduun maallaqa arganna jedhanii kan achirra deeman eejentii ta'aniitu bu'aa argannee sirriitti nu kaffalame makiinaa bitanna jedhanii kan yaadan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Akka hin gooyoomne adaraa keessan of eeggannoo taasisaa. በየቦታው ባካችሁ እንደዚህ ነው ይሄ ቡድ የሚሰራለ ምናምን ይላሉ ማለት እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወጥተው እንደዚህ የማይናገሩ በውስጥ ብዙ እህቶች እያለቀሱ ነው። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ አዎ ጥሩ ነው እየቆያችሁ ስትሄዱ ብዙ ነገር አለ ውስጥ እዛው ደግሞ እየቆያችሁ ኮይን እንትን ያላችሁ ስትሄዱ በብራችሁ አውጥታችሁ ብዙ ነገር ይጋብዛችኋል። Yeroo jalqabaadhaaf gaariidha. Gaafa keessa seentan garuu waan baay'eetu jira. Birrii keessaniin wanta achi keessa jiru kan ittiin of affeertan waan baay'eetu jira. Namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti ba'anii kan hin beekamne hedduu isaanii kan nyaatamanii fi kan bu'an hedduu isaaniitu jiru. እስከምትወጡ ድረስ ቆይ ይዛችሁ ራሳችሁን አይምሮችሁ እንኳን ራሳችሁ ማዘዝ አትችሉ። እነሱ ናቸው የሚቆጣጠሯችሁ። የእውነት እዚህ ጋር ቁማር ምናምን አትበሉ። እኔ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ 1.5 ሚሊዮን በላይ ነው ብር ያወጣሁት። አሁንም እየሰራሁ የብቻ እዛ ውስጥ እንትን ራሴ ማዘዝ አልችልም። በቃ Ofii kiyya of to'achuu hin danda'u. Of ajajuu hin danda'u. Miliyoona tokko tuqaa shan achitti fixeera. Ammas sammuu kiyya of to'achuu hin danda'u. Yeroo baay'ee namoonni egaa waan namni namaa jedhe nagaan jechuudha. Kunoo bu'aa jirti jechuudha. Jireenya ishii hunda achitti dabarsite yeroo ishii hunda achitti gubdee tokkoffaa baate jedhamee badhaasa argattee har'a egaa kunoo zeeroo taate sammuu ishiis dhabdee cinqamtee egaa manatti deebitee jirti obboleettiin kun jechuudha. Egaa yaa obboloota koo sirriitti dhaggeeffadhaa. Waa tokko gaafa namatti himamu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Manfasiin hulluu atti manu hafuurota hundumaa hin maninaa qoraatii ilaalaa kan jedhame Yohaannis tokkoffaa boqonnaa afurratti kanaafidha jechuudha. ሰራውን ነገር በቃ በሙሉ በረከቴ ሁሉ ነገር አጥቼ ያለኝን ገንዘብ ጨርሼ ብቻዬን አሁን እያለቀስኩ ነው። የምሰራውን ነገር ደግሞ ራሱ ወደፊት የምሰራው እዛ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ነው አእምሮ ውስጥ የሚያስበው። Bakka waan hin qabu hundaa fixee waan hin hojjedhu wallaalee kophaa kiyyaan bu'aa jira taa'ee sammuun kiyya qabameera jechaa jirti. Afurichi guutumaa guututti na to'ateera jechaa jirti jechuudha. Sababii isaa ashaaraa fudhateera, kan ijaa fudhateera, kan fuulaa fudhateera, waan hundaa fudhateera waan ta'eef na to'ateera jechaa jirti jechuudha. Akka hin to'atamne immoo adaraa keessan of eegaa warri keessa jirtan immoo dafaatii gara waaqayyootti deebi'aa. እንደ ጥሩ ነገር ያላችሁ እዚህ ጋር ባታስታውቁ መልካም ነው። ውሸት ከመሰላችሁ እኔ ሁለቱም አካውንቴ እሰጣችኋለሁ፣ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ያንኛው ሌበር 35 ላይ ያንኛው ሌበር 39 ነው። ሌበር 39 993084 ሰርች አድርጋችሁ የኔን ፕሮፋይል ታወጡና 39 ሌበር ለምን ስንት ሚሊዮን እንደሆነና ስንት ብር እንደሆነ ቼክ ማለት ትችላላችሁ። Kauntii lamaan qaba. Tokko liivilii 30, tokko 39 irra ga'ee jira. Soba yoo isinitti fakkaate seenaa ilaalaa jettee ID isinii kennite jechuudha. Warri egaa haaraa taatanii waa'ee poppoo hin beekne seenuun isin hin barbaachisu. Sababii isaa yoo seentan hafuura kanaatti kan isin qabamtanii. Warri seentanii achi keessa jirtan immoo soba yoo isinitti fakkaate koinii miliyoona meeqa akkan walitti sassaabee achirra jiruu fi maallaqa meeqa akkan ittiin nyaatan achirratti seentanii ilaaluu dandeessu jechaa jirti. Waan ta'eef warri beektan seentanii ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Egaa arguu nama nuudha waan ta'eef. Maagalatti egaa 466 kun poppoodhaan kallattiin itti dhufeetiin jireenya mucaa namaa akkaataa kanaan kan itti balleessaa jiru. Kanaafuu egaa akka of eeggattaniif akka of baraartaniif jechuudha kan nuti isinitti dubbachaa jirru. Egaa poppoo laayiviin kun egaa guutumaa guututti achi keessatti jechuudha. Google irratti sarchi gootanii yoo laaltan jechuudha. Poppoo jettanii sarchi gootanii yoo laaltan fakkiiwwan, suuraawwan
waan 466 ittiin ibsamu guutummaa isaatti zargaffisanii godha jechuudha. Gadi isinii fida jechuudha. Isa ta'uusaa guutumaa guututti ibseera jechuudha. Wanta adda isa taasisu immoo akkuma jalqaba isinii kaasne jechuudha. Gaafa seentan ashaaraa fuula keessanii, ashaaraa ija keessanii kennitaniiti kan isin galtan jechuudha. Kana jechuun guutumaa guututti to'atamtaniitu jechuudha. Kana waan ta'eef iyyuu of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Laayivii irratti immoo gaafa seentanii teessan jechuudha. Garas ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Kallattii tokkoon teessaniitu yoo xiqqaate sa'aatii 2 teessanii kooyinii barbaadamu sana argachuudhaa fi fuula keessan iskiriinii san irratti kennuufii qabdan jechuudha. Kanaan booddee egaa suuta jechuudha. Haguma maallaqa argachaa deemtan, haguma ejentii taatanii guddachaa deemtan immoo haguma sana immoo jechuudha VIPBT sadarkaa kee ol guddisichaa deemee maallaqa isin argattan immoo deebisee karaa biraatiin isin irraa fudhachaa jireenya keessanis isin dhorkaa nagaa dhabdanii fayyaa dhabdanii booda irratti qafoo taatanii akka obboleettiin keenya manatti hafte kanatti manatti galtanii namoonni hedduun akkaataa kanaan kan nyaataman rakkoo keessa kan galan kan dhiphatanii canqamanii sooshaal miidiyaa irraa maaliif badaman jedhamanii barbaadamanii hedduu isaanii manatti kan galan jiru jechuudha. Bakka cabalaa kan jiran hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanaafuu amma raaciin jiru filannoon jiru jechuudha. Sobaadha jechuu osoo hin ta'in sirriitti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kallattii kanaatiin namni miidhamaa jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. 466 uffataan ergamaa jira, nyaataan ergamaa jira. Kopheedhaan ergamaa jira, hojjetamee bahaa jira, tisheertota adda addaa irratti hojjetamee gurguramaa jira. Akkasumallee nyaataaf dhugaatiidhaan suppermaarkeetota adda addaa keessatti nyaatota ishigii ta'aniitiin wal qabatee keessoo isaa dabalatee qola isaa irratti 466 kun jechuudha. Mallattoon isaa barraa'ee gurguramaa jira. Tisheertota irratti, shurraaboota irratti wantoota adda addaa irratti gurguramaa jira. Kallattii kanaatiin ilaaluudhaan hin seenaa. Fiilmiin adda addaa ittiin hojjetamaa jira. Karaa ati fiilmii ilaaltuun fiilmii sanaan seenaa. Dhagahuudhaan hin seenaa, dubbisuudhaan hin seenaa, arguudhaan hin seenaa, uffachuudhaan hin qaqqabachuudhaan kallattii hedduudhaan hin seeneeti jechuudha. Mucaa namaa kan rakkisaa jiru waan ta'eef yadaraa keessan hundumti keessan iyyuu kanarraati akka of baraartan isiniin jechuuf viidiyoo kana kan isiniin hojjedhe. Mee tisheertota irratti uffatoota irratti immoo kallattii kamiitiin akka isaan hojjetanii guutumaa guututti maallaqa keetiin hafuura kana bitattee akka ati manatti galtu akkamittiin akka isaan taasisan immoo kutaa itti aanu keessatti waliin ilaalla jechuudha. Kan nu barsiise kan nu gorsee maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata Lexaabeer.